maasiyaa gurguddoo akka zinaa akka hannaa namni akira umrii irraa toobachuu danda'a. Yaa Rabbi naa dhiisee kaan illee haqa namaa galchee toobachuu danda'a. Garuu bid'aa irraa toobachuu hin danda'u. Ibaadaa karaa kiyya jedhee irra du'a. Amma nama hedduu fuudhee qileen naqaa jira. Aqiidaan taane qabatee karaa kiyya ibaadaa jedhee irra du'a. Sirrii ofarra kaahee jira. Kuni bara yoo gadi qabdee ilaalte Hamzaa Sheek Jaabir jechuun nama silaa sheekonni kulliin bakka maraa irraa baqadhaa. Karaa isaa irraa baqadhaa. Karaa isaa hordofinaa. Wal falmiyyuu ammoo numatu waliin godhaa malee kabajaaf. Xiqqoo lubbuun isaa haa baraaramtuuf jecha malee namni dhiise tuffate karaa isaa irraa goraa. Namtichi ammoo tiniin kufritti deema. Kufrii ammoo keessa jira. Karaa isaa irraa goraa jedhanii kalallabanii dubbatan. Namni illee akkasitti beekee irraa galee mormiillee waliin godhu iyyuu miti sila. Kufrii keessa jira bar. Kufrii keessaayyuu kufrii ajaa'ibaa keessa jira. Maaqa walitti himu. Si galaatam harrayyuun jiru kufrii irra jira. La hawla walaa quwwata. Naagalte Hamzaa jala deemuuf jechuun osoo hin taane nuti amma kanuma addanuu baastu kana dhageenya kana quba qabna kana sammuutti qabannee aqiidaa qalbiitti qabannee taa'aarra isa jedhuudha malee ammas nuti akkaataan Hamzaan itti taasisu baay'eedha waa baay'ee aqiidaa balleessu hedduu jira. Bal Hamzaa Sheek Jaabir suufiyyaa caala bada warra suufiyyaa. Mustalaha keessatti fagaate kitaaba mustalaha keessatti firqaa keessaa firqaan akka suufiyyaa badduun hin jirtu. Inni bal suufiyyaa caale suufiyyaa washarruhum suufiyyatun qad wada'uu yahtasibuuna lajra fiimaa yadda'uu wujee alfiyyaan siyuuti washarruhum suufiyyatun qad wada'uu washarruhum suufiyyatun qad wada'uu yahtasibuuna lajra fiimaa yadda'uu akkasumattuu ajrii arganna jedhan. Maaliif waan rasuulli hin dubbatin kijiba rasuularra keettan jennaan hin kijibnee fi isaanii jecha kijibnee jedhan. Akkasumattuu ajrii argannaa jedhan. Irra sharriin irra badaan ummataa firqaa keessaa suufiyyaa. Bal suufiyyaa ammootiin namni irra suufiyyaa caala badaa Hamzaa Sheek Jaabir. Kasi wallaahi. Bal suufiyyaa caala wallaahi wa billaahi wa tallaahi suufiyyaa caala namni irra badaan addunyaa tanarra yoo jiraate Hamzaa Sheek Jaabir. Irra badaan suufiyyaa caala kitaaba keessatti dubbatame. Irra ammoo firqaan badduun suufiyyaa jedhe alfiyyaa suyuuxii. وشرهم صوفية قد ودأوا يحتسبون الأجر فيما يدعوا سنجال بل صوفية جال بدا نوتي إسبراروف يا ربي كي يا جنة تكلم نور سببك لما نوتي جنة تياسو إنمالي برين إيسي يمني بركودة الرئيس كرا إساك كنودو توقع شيخ روبي أما كان ينجدوا ياتي وقاسين دامسا nasihaadhaa maafi isaaniif mucaa kanaaf nasihaadhaa maafi maaliif jechuun dhaggeeffatu haa dhiisu haa fudhatu haa dhiisu aqiidu sahiha karaa sahihan sahiha Bukaarii Muslimiin kaa'amee jiru lafa kaa'aatii fi xiqqoma sigurraan gaa nasihaa obbolummaa jechuudha. Atiin kana jira ustaaz. Waggaa hedduu nasiyaan akkaataa qaba. Keessaan gormamee fi ulamaa'iin gurguddaan gorsanii ulamaa'iin biyya isaa gorsanii ulamaa'iin bakka biraa gorsanii kana maraa didee nama rabbii namoota ilaal garraa yoo fedhiniif homa sheen isaa ka irraa qara'an hin beeku sheen isaa hin beekamu asli eenyurraa qaraatee jedhanii sheekatti hin galchu sheen isaa googilii saayinsii jiruu deemu googilii rabbii nu jala deemna malee nuti kitaabni nu jala hin deemu kitaaba of jala oofe inni aqlii fi jala yoo kitaabni aqlii isaatti galuu dide in darbaadiisa san nama akkanaati Hamzaa Sheek Jaabir aqliin isaa yoo fudhachuu didde bal kasi wallaahi ni darbaadiisa san walciyaadu billaahi duuruu ma'a kitaabillaahi yeesumaa daar kitaaba rabbii jala deemna malee nuti kitaabni nu jala hin deemu wallaahi Hamzaa Sheek Jaabir kitaaba of jala tadilla summa a'taqid walaa ta'taqid summa istadilla fatadilla jechuun Hamzaa Sheek Jaabir irra qaraame tunta kaayame bal kitaaba kan aqlii keetitti galchuun deemi gaafa aqliin hin fudhatiniif hadiisa san bar hadiisni kun jiru jedhee darba
لا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله Osoo mujaadalaa wajjin gochuu dhiiftanii natti tola ustaaza. Ittuu beekamtii isaaf argamsiisaara. Uummanni jala jiru immoo hin jallataa jira waan ta'eef yaatuu falmiin waliin gaggeeffamuu dhiifame isin warri beekamtii qabdanu kun. Ani bar dhaabe. Ani dhaabee jira. Manallee seen falmiillee waliin hin godhu. Ani isa waliin falmii godhuun qadrii isatti kennu bootaa isaa kennu. Akka waan ilmiin isa bira hin jiran jechuu akeekuuti. Akka waan akkasi wallaahi. لا والله وبالله ربنا رجاكرا هدو بدا سببا أجيلو ما ويتانا في وين الروافدة واهوبتا جنتي ماله هما من إساسينو قدريمتي كبجامتي إنسانو نما عصوها كعب لا أنت وما بود بان في دسيني ولينا إساتك كيسون إسان فالمودي سورة لغا ربي أنا كاكوتي warri isaa wajjin falmu osoo dhiise inni nuyyuu yookaan hin deebi'a uummanni jala jiru waa tokko barata. Rabbii amma immoo isaa wajjin falmuun qadrii kennuu natti fakkaata. Rabbii akkam gabbartaa rabbii fakkii qabu gabbartaa siin jedha barabbo. Leeysa kamis waa takkam fakkaanne jedhani. Rabbii fakkii maa guuta rabbii harka qabaa harkan qabu jedha bar wal iyaadu billahi. أهل السنة والجماعة نحن نثبت إن سبتشيفنا والربين وفي إساتي التين وسبتشيسي نسبتشيفنا والرسول ربي عليه الصلاة والسلام ربين التمت نتعموتني نحمنا كما يليق بجلاله أكا إساملو ربي هر كلمان قبا إيه قبا والله وبالله أكا إساملو هر كينا متي مالي والله قبا والله إنك حديث كيسة توبر هر كميرغا في بيتان كبر ربي يجودير ها كلتا يديه يمين يجودير أقولو هر كلامان إسا ميرغا جيجو هر كي كينكم ميرغا موبيتا ترى ميرغا تراني تربي أكا كيناتي متي لمانو ميرغا جيجا لمانو ميرغا بيتا أقولو لمانو ميرغا تينو هرئنا قبدي جيجا تربي هرئنا قبدو جيجا كلتا يديه يمين يجودير حديث نكسي فسر هرئنا قبدو جيجا أكما ميرغاتي ها يد الله harki rabbii lamaan abbootiin bar rabbi quraana keessatti dubbate bara bo'o igalaatama quwwatti fassaranii hifzitti fassaranii ha jabeennatti fassaranii wanni jedhamu laa hawla walaa quwwata illaa billah in sabachiina rabbi harka qaba een qaba awwalumaa warri rabbi harkan qabu jechuutti isaan kaase maal qalbitti awwala maal naqatan yoo rabbi harkan qaba jedhe namni illee harkan qaba wal fakkeessine yaa maaltu sanitti isin geesse ها أول ما سبحان الله ربي هركا قبا إيه أكا ساملون هركا لمان نقف نمني هو شيخا كيا أنتو كتين قبا سنقا فردتين بوا ربي أولاغا قب هركي نما أولاغا قبا هركي ربي أولاغا قب أكمي هركي نما أولاغا قب هركي نما قبا وفي إيرجير هركي ربي أكسي أولاغا سنقف هركي نما قراجة ديمة تجير تربي سنقف أولاغا هركي نما أموتني الأل غرين أموتني dhibeenitti dhufti gariin ni murama tarabbii saniin qabdu harki namaa waan danda'e bicha qabata tarabbii saniin qabdu kanuma jenne kana haa waan rabbiin uf sabachiise ittiin sabachiise garuu namni ammootiin waan rabbiin ittiin uf hime hin qabu jedhee irraa na fayye walciyaadu billaahi ani rabbiinuu hin beeka isa caala isa beeka akka waan jedhee ani rabbi makana isarra isa beeka akka waan jedhee لا حول ولا قوة أنين كبار كلمان إيجاجي ربي هن قبض يوجدني ربي الرأموتني نمن أفبيه كجرا ربي الريو عن ربي بيكا أكوان جريتي والعياذ بالله والربي نتين سبت جيسان سبت وما يليق بجلالي كيس عملوا شيخا روبي غافي تكو سنغافت ديبو أيه Gaaffii xiqqoo tokko abbaan kiyyaa aqidaan isaa kanuma suufiyyaa kana du'aa illee naa godhaafi jechuudha abbaa kiyyaallee hidaayaa akka kennuuf akkuma dursa irratti kaafte waa'een suufiyyummaa kun jabduudha beektaa maqaa islaaminaa dhaateeti garuu waa hedduutu keessatti bada. Tokko islaamaan utooti karaa nabiyyi deemna alayhi salaatu wassalaam jedhanii quraanni keenyas tokko jedhanii hadiisni keenyas tokko jedhanii garuu
wanti isaan waammatanuu fi wanti isaan gabbaranuu fi wanti isaan gaafa mooldaa jedhanii wanti hojjetamu waan addaati waan ta'eef kanarratti wal lollee ayyaanatti wal arguu hin dandeenyu beektaa. Hatta qalmallee hamma qalma gahuttillee walirraa fagaannee jirra sababa kanaa jechuudha. Qalma isaan qalan nyaadhu kan anqalees isaanis xiqqoosi isaan nyaadhuuti isaanis nyaadhuuti anis keenyaadhaa jedhanii beektaa. Gaafa galee akka dingata nama biraa nama tooyidaa biraa illee ilaalee akkasitti waa fudhee jedhee naa wajjin nyaatanii gaafa isaan fidanii dhufan immoo amma nan jiru beektaa kanarratti xiqqoosi baay'ee tokko qalbii natti cabee jira. Jidduu kanatti hamma kun natti zanniin isaanii kun ana rabbii walitti na buusuu hin danda'amu hin danda'u tokko. Lammaffaa qalmi kun immoo waliin nyaachuun hin ta'a. Aqiidaadha akkana jibbamu. Dursa waan tokko beeki. Maslahaa waan maslahaa jedhamu jira. Waan daruuraadhaaf namaa baqqa'u jira. Yoo ammoo tiniin laal abbee fi haatee waan rabbi hin jaalannetti si ajajan waan rabbi hin jaalannetti si ajajan hordofuun hin ta'u. Karaa isaanii hordofuun hin ta'u. Isaan tole jechuun waan rabbi keessatti xaa'aa rabbii keessatti malee maasiyaa keessatti isaan tole jechuun hin ta'u. Garuu homa ta'u tokko hin ta'u jedhanii irraa goruun gaafa jirutu jira. Maaliif? Sababaa sanii yoo namni ka deebi'u taate, sababaa sanii yoo namni ka dhufu taate, ittiin ooduu sanii maal naan oote, maa waan kanatti dhiyaachuu dide, amriin maan anaafis addaan baafte maali? Waan kanaa hin hubadha jedhee keessa seenee gaafa hubatuu barbaade, waan san hubachiisuu barbaadde, waan sanii gaa goruun barbaachisaadha. Akka inni amrii kana keessa gad seenee hubatuuf jecha. Alaa kulli haal rabbi abbeellee aqiidaa bareeda irratti si haa deebisu. Balhum firqaa gaarii Hawaarijaan warra aqiidaa ahlusunna wal jamaa kana ajjeesuu barbaadan, ulamaa'ii ajjeesuu barbaadan, summii nyaachisuu barbaadan. Gadaa sahaabaa jirti. Warri Alii ibn Abi Xaalib soddaa rasuulaa namni abbaa Faaximaa jecha sigala jaarsa Faaximaadha. Jaarsa Faaximaa Alii ajjeese Hawaarijaadha. Abdurrahmaan bin Muljim nama jedhamu ajjeese. Gabba qeesse mataa. Hin ajjeeftituutti tuutabattu. Waan nyaata jaraatu hin amanin. Nyaachuu dhiisi waan nyaata jaraatu hin amanin. Summii keessa keettee si ajjeefti. Hin amanin. Haadhaaf abbeeti jetteetiin hin amanin. Aqiidaa jaraa irra yoo hin jiraati warri akka Shi'aa, warri akka Suufiyyaa kunniin warra badaa. Summii keessa buufteetiin si ajjeefti. Badduudha hin amanin. Hidaayaa kadhadhuuf bare mataa qajeeluu. Inshaallah. Du'aa illeetti nu godha inshaallah. Rabbi hidaayaa kennu aqiidaan taanirraa rabbiin gara aqiidaa sirriitti akka fidu. Qajeeluma kadhadhuuf koppilinkii godha sheerii godha naqabee jira. Hidaayaa kadhadhu. Taappiin godha. Inshaallah jazakallah khairan hasanal jazaa jabaadhaa barumsa keessan siin jala jirra. Inshaallah aqiiduma bareeda waan nama fayyadu. Gannu walakkisaas niin jenna viidiyoonis ta'e toora onlaayiniitiin illee. Inshaallah. Jazakallah khairan. Yalla saatiin gahame nimoonaan kun jira nimoona maaliiti jimmaati maali kenna sheeni gaasaraa kun maali dhibba ergate seesu nama akkanaa kanniina maqaa qayyarradhu kottu kamitti himnaa kam diiniin taphachuu deemtanis jijjiiri Salaamu alaikum. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. So sheeka gobba abbaan fedhe obboleessi keellee ta'een seensu jijjiiri maqaa kana kottu. Kamirraa mootiin diinii irraa isin dadhabanii
maali diin irraa isin dadhabu manni ammoo millaa biraa maan nuun jedha amantaa biraa maan nuun jedha laa hawla walaa quwwata waan biraatiin hin fammastanii yoo fammasuu barbaadde namni maqaa kanaan fammasuu miti bar maal taatan isin yoo fammasuu barbaadde bar mana fincaanii teettee nyaata biddeenaan nyaattaa jalaan sagaraa buusaa fammaste aganu qallaalno diiniidhaan fammastaa sheeka maalii jechuudha dhiisi haa ake nama meeqatu diinii kana itti faajee fide jijjiiru firraa kotti maal jettan sheeka abbaa ilillee السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سورة دشيكا غندا كيسني غاسرا كيس شيء برين نجيرو عالم برين نجيرو خلقا تاي تمير منجيرو درسوني برين وركين سنين نجيرو أبي اللالتو هاتي اللالتو نم إسلام مرة فيني إسلام ما كيسر دلتيني كبجا غندا كيتي كبجا شيكا غندا كيتي كبجا علماء غندا كيتي سن اللالتو إفاجي ورديني إفاجي اللالتو ittiin fammasuu maal bu'aa sii qaba warra amantaa biraa mahanna maan jedhu machaawwachaa ta'e diinii kana laali qayyaradhu jijjiiradhu waan biraatiin fammasi waan biraatiin beekame asii godha alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh هلو شيكا Inda gaya bara ba inu yanis ililiti. Inda gaya bara. اللي تيام Da gaya jira. جايب سلام سنغاوي. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أما شيكا جتن كان إنه التنسيل كامل راس جتن كان Agamma ergata sheeka gaasara ka jedhu tokko jala jira qayyiri jijjiirra. ajaa'iba nama kana irraallee dubbannee jirra irraallee haasofnee jirra garuu nama kana namni isatti hamilee godhee akka inni dhagahamu godhee waan isaa haasawa isaa kana haasawee badhe baaseetiniin mul'isee warra isaan munaazaraa godhurraa warri isaa waliin haasawu bakka inni hin geenne fikraan isaa akka facaatu nama godhe namni godhe nama isa haasofsiisee isa waliin haasayerraa ajal hamzaa ka jedhamu kun hamzaan kun isaan hin malu wazni hamzaadhaa hamzaan maqaa nama guddaatii leencaa warra aqiidaa ala sunnaatan akka isin dhaabattu godhe liwaa tawhidaa osoo ani jirun kufu jedhee warra isi tubee asin numaanuu gahe jechuun namni nama kana fikiraa isaa akka isin facaatu godhee maxaa'oo irratti naqee qotee qorichatti fufee akka isin wanni hin taane godhe nama isa haasofsiisuu nama isa hamilee kenneef jedhee yaadan namni isa haasofsiisee miidiyaa irratti falmi isaa kana gabbaase har'arraan garuu isaan hamzaan jedhu jazbaa shee haashimii waan jedhu natti tola. Isinuu jettanii anillee dhiisee jira isaa waliin haasawuu jettanii gooroon aqiidaa gooroo asaabaan mormatti dhabde gooroo ammallee sallallahu alaihi wasallam rasuulli ilkaanitti caphani kagaaf abbaan xalhaa nahri duuna rahri ka jedheensani amma ta'aniituma akkuma isaan namichi kun taphatu kanaa miti garuu jara saniin illee fuuldura rabbitti walitti dhufuu ta'a deebii isaa mee waliin caqabna. Dhufaa jira guyyaan akiraa tareen jiru hin dabarre. Nahrii duuna nahrii jee. Kana sheeka kiyya kana barba. Gaafa lola uudii waan jeen nahrii duuna nahrii jee rasuula. Wallah. Nahrii duuna nahrii. Abaaxal hanga san sahaabonni gara gar facaatee. Wallah. Nama xiqqoo ansaaraatii fi abaaxal habiricha biratta namni narraa deebistan jee rasuulli. Jannata keessatti anaaf isin teessoon akkana jennaa. Abaaxal haan itti hafee nama gamanaanillee irraa difaa'a godha. Dhugaadha. Nahrii duuna nahrii. Nahrii duuna nahrii ka yaa rasuula. Akkanallee hin bahin yaa rasuula. Akkanallee ittiin bahin. Gamanaanillee yoo dhufu garanaanillee akkana jee abaaxal akkana jee barqoo. Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam wayta Abi Bakri fi Abu Ubaidah bin al-Jarrah Rasul argiteetti dhaytu Abi Talhaan kan mootiin qaamni isaa marti madaa'een ciisa Rasulatti dhufanii wayta Rasulatti dhufan
أني نجاك أبا الله ولا نجاك أبا رسول عليه الصلاة والسلام أبا الله ولا نجاك أني نجاك boleh zaki samhi badada ahnaga kana ji ana difaji difanya jari gara jara nyatu kabarbati hago tu rabbi timan garu rabbi lenar rabbi timan kam za shi jabir kana rabbi timan rabbi narka ni rabbi narka jina kana barida kana motini umar rati bore sudi ti rabbi timan بارك الله فيكم رب بركاته يد الله ملأ لا يغيدها سحاء بالليل والنهار كجد كان إني ورمكيسا رفسا حديث عجائب حديث كان حديث مو صحيح وانما اوما إسا كان نم ربي قد إسا بيكوت إسا اومي أكمت سفا ربي أقلوا في ديما ربي إنما تفكيسوا في ديما قرود الدين الرا بمعزل دين الرا أفكار الموت إنه ورا أهل السنة والجماعة الرا واتك بمعزل والله فقين نتجران نما دين بيكومتي دين بيكجلني الرا وانفرة حاسر بهاويل لسو واني سفقاتو كان علماء تليهما نمو الرت حاسو قبا هن أقر أرقاج الرا كن الدجال من الدجاجل أمالي ليس همزة بارك الله فيكم أستاذ sirrii jettanii dhugaateessanii Hamzaa Shee Jaabir nu takka foolollee isaan goone warroonni isa jala deemee hordofee akka midhaan lafaa biqilee xaa'uu namitti godhee barre biqiltuu bishaan obaasanii akkasi guddisanii warri guddifate sanii sareen abbuma guddifateef jedhanii beeta warruma saniif haa taatu Ustaaza sheekonni yeroo dheengadda mana isaanii seenanii haasaan laalaan ture asiin dura haadha manaa waliin miidiyaa irratti waa baay'ee jiraanu amma nama sattara jedhanii mana Ustaaza illee keessa waan namtuun dubbannu sareen abbuma guddifateef isa dhiisi warroonni takka waan amantiin beeyne dhagaya warri takka waan amantiin beeyne akka inni hojjate san dhagaya akka inni hojjateef waan inni bal'isuuf deemu san takka ayyaanne nami takka waan amantiin beeyne inni garuu amantii nama keessa taa'ee bare nami kanama miidhu fira fakkaatee risaan shimbira nyaateetti Oromoo yoo mammaaktu beeta nama fakkaatanii nama miidhuu danda'an malee nami alaasi miidhuu hin danda'u beete as keessa taa'ee waa baay'ee maqaa baay'ee fudhatee maqaa nama kabajamaa fudhatee asirraa waan hin taane haasa'uuf waan hin taane bal'isu kanarratti sun azoo Itoophiyaa taate waa jennaani amma achi waan jennuun hin qabnu warri komantii qabu komantii irraa adeeffatu. Dhiiraa gabaabsa. Diin Nabi Muhammadin jaalan namoonni jaalan. Akanu bichaa natti hima. Hin jaalan. Dhugumaan jaalan. Hin jaalan. Al-hubbu fillaahi wal bughdu fillaahi. Baraa'aa fi walaa'a waan jedhamu jira. Awwalumaa tawhiida jechuun nu galee. Tawhiida jechuun baraa'aaf walaa'a of keessaa qaba. Warra bid'aa warra shirkii jibbu bid'aa jibbu warra shirkii illee warra bid'aa illee warumaan jibbu. Maarree jibbine Hamzaa Sheek Jaabir qara fooloo irraa qaba. Haga badadee itti seenee mana isaa deeme har'arraa bilooggate. Namni na waliin bilooggatan lakkoofsa 4 katabadha. Hamzaa Sheek Jaabir bilookiin godha yoo jettan wallaahi billaahi asirraa gabbu'ee bilooggata. Bilook! Viidiyoon isaanitti hin dhufu, liiviin isaanitti hin dhufu. Namni rabbiif jettanii Hamzaa Sheek Jaabir bilookiin goone jettamne lakkoofsa 4 kataba. Akkanatti isin beeynanullee. Amma irraa gabbu'ee Hamzaa Sheek Jaabir bilooggata akkam. Wallaahi wabillaahi bilooggata. Liiviin isaanitti hin dhufu seenuuyyuu miti. Seenuu miti liiviin isaanitti hin dhufu. Viidiyoon isaanitti hin dhufu. Walciyaadu billaahi. Walciyaadu billaahi. Walciyaadu billaahi. هذا هو دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل قافتك لولا ودي رسول ربي ويتدبيه بر وري مدينة كرت التياء نبي ربي عليه الصلاة والسلام دوبرتي لله مرا إبل لله تازيات السرسو إبل لله سنين رادو أبيران كيسنين لدو جارسي كيسنين لدو مرا تازيات أني جنان انتلون بني دينار تك رسوله نما ويتي دفته رسول الله ربي جرا جت برب اللين دو إجار سكيلة تيجي سدو لا كانت تجار
rasulummaan jira salaatu een jira na argisiisa eeganii rasuula rabbii argisiisanii lakuunnooti innahu bihamdillaahi nagaa jira rasuula kullu musiibatiin ba'daka jalal yaa rasuulallah marti musiibaa naggaltee jaarsi kiyya du'uun sun illee maalatti hin fakkaan eega ati jiraatte jettee rasuula eega ruu hintee jiraatte eega si arge waa musiibaa wanni marti maalatti hin fakkaan jettee rasuula alayhi salaatu wassalaam dubartii bara rabbitti man salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu amma bu'ee biloogii gata amma yoona argitan amma biloogii gata kin wala amma والله أول جرى شيخ هي بلوغوني والله بلوغوني قلبي كيس عليه بلوغوني biloog goone jira ibroo shataa kana biloog maanu raangoon ustaas guyyaa hundaas jala nu rakkisaa bar isin akkana garaa bal'attan isi biloog nu raa godhaa namicha miseejii 100 barreessu kan Hamzaa Shee Jaabir ta'uun oolunnu mataan isaa warra jaraati garee jaraati biloog gate kanallee ibroo innu mataan isaa Hamzaa Shee Jaabir san biloog gate maal naa godha yaa akii namni hin fayyadu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رب مريك سنة عليه إن شاء الله. أما العلم ربي سني هذا بلو. أنا وأنت كتي بتشايو دي فمن أقوتني مكانا أكو درتي أستاذ اللي أسيجل أن كان أنا اللي مكاوي أرجفي. قالوا أموتو إسنين أفوت ديمنا يمو قافنو. أنا حق همزة جنوني. Akkuma dileet goone akkuma buloog goone san iddoo dabsaa maan jenneen jedheetini yaada yoo rabbi isa qajeelche gaafa rabbi isa qajeelche obboleessa kenna maadaama aqiidaan isaa dabdeeni dabsaa osoo jenneeni akkami jedhan maqaan lammaffaa illeen kalbi waan gootan maqaa miti maqaan homaa ammoo ati akka jetteef inni musammaadha waliin dhalatee maqaa waliin dhalatee ima waaman rasuulli maqaa keessatti alayhi salaatu wassalaam nama maqaan fokkatee hin tolchaniif barra hin jijjiiraniif warra kufrii keessatti illee maqaa ammootiin isaanii fokkate maqaa bareeda jijjiiraniif maqaa miti wan yoo diinii ammootiin afaan bichaa miti dalagaan hin argisiifna jettan namni fooloo qabdu fooloo irraa kaafatta fooloo kaafattee bilooggoota waamsa dabarsaa sheega waamsa dabarsaa riippoortii illee yoo nabi muhammadiin dhugaan jaalatte yoo diinii nabi muhammad jaalatte fooloo illee kaafadhu laamsaa sheek jaabir biloogii illee gatii riippoortii illee achi gati yoo diinii nabi jaalatte alayhi salaatu wassalaam agaruma sitti numa deessi madaa hedduu islaama keessatti ta'e muslima keessatti ta'e yoo diinii nabi muhammad jaalatte foolollee irraa kaafadhu biloogii illee gati riippoortii illee gati kun dhaamsa kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akka gabbu'e kana bilooggatu edaan ammaa itti cinqame salaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته